रेडियो warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warra Wangeelaa. Reediyoon warra Wangeelaa har'as kunoo yeroo ishee eeggattee sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee Waaqayyoo walitti aansee isinii dhiyaachaa kan jiru jireenya maatii Kristaanaaf gaa'ila irratti kan xiyyeeffate lubaa Tamasgen Dhabasaatiin kan qophaa'e isinii dhiyaatu barumsa kutaa 5ffaa qabannee dhiyaannee jirra. Barumsa kanatti baay'een keessan irraas barachaa itti eebbifamaa akka jirtan nu beeksisaa jirtu. Egaa lubi Tamasgen barumsa kutaa 5ffaa wajjin faarfannaa kana booda nu eegaa jiru. Egaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kan isin affeeru qopheessaa raadiyoo warra Wangeelaa ana Robsan Makooti sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadhaan isinii jedha. Toniif dureeyyonni argachuuf kan yaadanii kan tumsuun kan weellisuun ga'ee isaanii gumaachanii argannoon addunyaadhaa kan jiksee kan ol kaasaa. Angafni nagaa Yesuus sakanaaf of godhe aarsaa. Dachaan ol ka'ee gaarreessee dacheen hunduu yoo raafamte garaan namaa yoo jabaate abdiinsaas yoo gaaddofaate. Gomana gani Yesus mali keessatti dalate naga 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 Lafa wal qocholuuni fantatiin sobaa kan keessa guutee wal jaallachuuni walisaaf deemuun karaarraa kaatee nagaanni biyyees laafamee gamaaf gamasii sodaa dubbataa. Yesusi wajjin kan walii galee qomoof sanyiisaa nagaa argataa.
biyyi siin nagaa argata dhaloonnis siin nagaa argata biyya keenya irratti nagaa kee deebisi. Aamen. Hangafa nagaa si deebanne hangafa nagaa si deebanne hangafa nagaa si deebanne nagaa hangafa nagaa si deebanne nagaa. Nagaan Waaqayyo Abbaa isiniif haa ta'u obboloota kottam jirtu fayyaa keessanii torban arfan darban waa'ee gaa'ilaa yookiis maatii Kristaanaa kan jedhu mata duree kana jalatti akka walii wajjin barataa jirru akkana hordofaa jirtan nan abdadha. Dubbiin Waaqayyoo immoo nama fayyisa wanta ta'eef kanaanis fayyina akka argattan nama jedheen ilaala. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u inni yeroo iddoo nuu kennu kun Waaqayyoon keenya galateeffamu. Isin yaadachiisuuf xinnoonuma isheen iddoo ishee tokko tuttuqaa. Bultiin jaalalaa dhaabatee hundumaa qabaa kan jedhu dubbannee turre yeroo torbee darbe keessumaa jaalala kan jiru irratti kan fudhanne yoo jaalalli jiraate milkaa'inni jira horiin jira hundumtuu jira jennee keenyee dabarre. Mee kanaaf isa darbee booddee deebitanii ilaaluu dandeessu yeroo koo wajjin deemuudhaaf har'aa kan hin qophaa'een isiniif dhiyeessuu barbaada. Har'a immoo jaalalli dhugaan maalii isa jedhunii isinii ibsuu barbaada. Jaalalli dhugaan kun maali? Jaalalli dhugaan kun inni jennu kun afaan Ingiliffaatiin consummate love isa jennuudha. Kun immoo jaalala Waaqayyooti. Jaalalli isaa immoo isa dhuma hin qabneedha. Isa bareedaa deemuudha. Isa sirrii ta'eedha. Kan inni itti mul'atamus immoo waa sadii of keessaa qaba. Jaalalli kun jechuudha. Inni tokko itti dhiyeenyaani intimacy isa jennuudha jechuudha. Fedhii yookiis interesting yookiis immoo passion isa jennuudha. Inni sadaffaan immoo garaa kutannaadhaan waadaa galuu. Commitment isa jennuudha jechuudha. Kanaafuu waa sadan kanarraa hundeeffamee maalirraa argannaa jaalalli amanamaa akka inni ta'e dhugaas jireenyas akka inni qabu argina. Jaalalli hundinuu jechuun ilaaluu dandeenya. Jaalalli hundumaarra caalaa jechuudha. Jaalala qabaachuun bultii keessatti waa baay'ee karaa baay'ee namaaf sirreessuu danda'a jechuudha. Jaalalli hin duune jechuudha. Jaalalli dhuma hin qabu jechuudha. Jaalalli jalqaba isaa malee dhumni isaa hin beekamu. Kanaaf jaalalatti cimuun bultii keessatti iddoo guddaa qabaata. Jaalalli kun immoo Waaqayyo biraa kan nuuf kennameedha jechuudha. Jaalalli bara baraan hin kufu. Maaliif yoo jennee jaalalli Waaqayyo keessa jiru isaa kufu jakootiin hin agargineen. Baran jiraadhe keessatti jaalala Waaqayyoodhaan dhaabatee jaalala Waaqayyo keessa jiru hin kufu hin duufu. Yeroo mara bareedaa adeemaa ifaa adeemaa jireenya kan mul'atuuf abdii qabaa jireenyi isaas ifaa adeemaa jechuudha. Qormaatuma darbanni rakkoolee duraan dura turan gaa'ila keessatti yoo jiraatan illee iddoo balleessuudhaaf yoo dhiyaatan illee bultii harki Waaqayyoo keessa jiru gonkumaa hin kufu warra akkasii hin danda'ani. Waaqayyotu waan keessa jiruuf bultiin akkasii hin jigu hin duufu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhannee Saaraan dhabduu ta'uun ishee jaalala Abrahaamiif Saaraa gidduu jiru takkaadhuma hin hir'ibne. Elsaabeeti mucaa godhachuu yoo baatte illee
jaalala Zakkaariyaasiif ishee gidduu jiru takkaadhuma akka inni hin hir'anne akka inni gadi hin duufne argina. Haannaaf Hilqaanaan akkasuma dhala dhabuu isaaniitiin waan hin dahin turteef sababa kanaaf jaalalli isaanii isaan gidduu jiru takkaadhuma akka inni hin duufne akka inni hin xinnaanne argina. Jaalalli yoo jiraatee jedhe dhabeenya ofiillee qabeenya namatti ta'a. Jaalalli yoo jiraate illee dhukkuba ofiillee fayyaa namaa ta'a. Jaalalli yoo jiraate illee beelloo fi quufa namaa ta'a. Jaalalli yoo jiraate rakkoo dhumti namatti hin mul'atu. Godoon jaalalli keessa jiru akkasuma hin duufu jechuudha egaa. Manni jaalalli keessa jiru baruma jireenya isaatii hin duufu. Kolfaa ifaa deema malee, guddataa deema malee, continuously isa jennu. Isa mul'atu isa hin dhaabanne jechuudha. Maaliif yoo jenne jaalalli bara baraan hin kufu jechuudha. Jaalalli dhugaan kun hafuura dhugaa qabaa jechuudha. Egaa jaalala dhugaa akkasii yoo qabaatan kufaatiin hin jiru, wal diiguun hin jiru, wal dhiisuun hin jiru, wal buusuun hin jiru, wal tuffachuun hin jiru, wal ammeessuun hin jiru, wal balleessuun hin jiru, wal ganuunis hin jiru. Obsa abdiif jaalala kana keessaa jaalalatu caalaa jedha Phaawulos gara warra Qorontositti isa barreesse keessaa. Jaalala isa dhugaa sana akka qabaannuuf hin gorsaa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kutaa salgaffaa koo har'aa yeroon immoo deebi'ee isinitti himuu barbaadu rakkoolee gaa'ila keessatti argamaniif diigamsa fidan maal akka ta'an xiqqoo isheen tuqa. Maaliif haala keessa jirruuf, biyya keessa jirruuf, hawaasa keessa jirruuf, naannoo keessa jirruuf, waldoota keessa jirru keessaa yeroo ilaallu gaa'ilota diigamaniif gaa'ilota badan, manoota diigamaniif manoota badan, bultii dura mul'atee jiru bultii hamma deebi'ee badaa jiru baay'ee isaanii argaa jirra. Kun maalirraa ka'anii isa jedhu xiqqoo ishee yoon dubbadhe isa kaan immoo ofuma keessanii waan beektan itti dabaluu dandeessu. Anni akka ofii kootti riisarchii godhetti kan naannoo kana ilaaletti biyyan keessa jiraadhu keessatti biyyan keessaa dhufe keessattis naannoo adda addaattis yeroon ilaalu gaa'ilonni tokko tokko otuma walii wajjiniin jiraachaa jiranii waama xixiqqoo irratti garaa wal dhabuu jalqabu. Wanti xixiqqoon waan jennu kun fakkeenyaaf tokkoffaa yaadaan gargar ba'uu warra kana fuula duratti waan inni ibsuu fi waanuman keessaa fuuleen isinitti ibsa. Lammaffaa anatu beekaa wal dhaga'uu dhabuu jechuudha. Sadaffaa ansin caalaa ansiin beekaa. Arfaffaa obsa dhabiisa kaballaa walitti cufuu fidachuudha. Kun immoo shanaffaa ijoollee dhumtii walirraa horan illee walama lolchiifti ijoolleen walitti bu'u. Ja'affaa horii yookiis qabeenya waliin qaban wal kan irratti amantii walii dhabu. Torbaffaa walamanuu dhabiisa amantii karaa hundumaatiin walamanuu dhabiisa isaanii jechuudha. Saddeettaffaa walii obsuu dhiisuu. Waliif obsuu dhiisuun isaanii obsa keessatti gaa'illi bu'aa inni qabu booda laallu wanta ta'eef hin dabarra. Salgaffaa wal danda'uu dhiisuu. Kurnaffaa waliirra darbuu dhiisuu. 11ffaa jechaa wal cabsuu. Jechi nama cabsa. 12ffaa wal qubsuu dhiisuu. Kun jireenya bultii keessatti warra akkasii kun gaa'ila keessatti gaa'ila kan mancaasan keessaa ta'uu isaanii hubanna. Gaa'illi akka iddoo dhaabatu, akka diigamu, akka rakkina fidu warra godhan keessaa warra kana wanta ta'eefi mee warra kana xiqqoo ishee keessa daddabarree maalirratti attamitti akka isaan rakkina uuman walii wajjin ilaalaa deemna. Yeroo tokko
yeroo tokko warra garaa wal dhabee walitti araarsuudhaaf yeroo adeemu jira. Waamichuma isaaniitiin yookiis immoo arguudhaan kan ka'e yeroon argu maali rakkinni keessanii jedhee yeroon gaafadhu manatti galuu didee halkan walakkaa dhufaa maaliif yeroodhaan akkan dhufuu diduu hin beeku hiriyaa wajjinin turee jedha naan jedhu. Hiriyaan bakkee nama tursiisu kan haadha manaa namatti caalu yoo ta'e rakkoo qabaa jechuudha. Tarii dhuguun jiraachuu danda'a, ejjuun jiraachuu danda'a, machaa'uun jiraachuu danda'a. Egaa mana waaqayyoo keessaas immoo ba'uu fida jechuudha waan akkasii. Kanaaf hiriyaan haadha manaa ofiirraa kan nama caalu yoo jiraate sirrii miti. Akkana sirrii hin taane nu hubadha. Tokko immoo mana na jibbisiisee jedhu maaliif yeroo jedhamu cikiccikii isheen jibbee bakkee tureen dhufaa jedhu. Cikiccikii yoo jiraate rakkoo qabaachuu danda'a jechuudha. Maaliif yoo jedhame wanti mul'atan hin jiran garuu isaan lamaan rakkoolee kana beekuu danda'u ta'a. Waan kanaafi fakkeenyaaf mannamma keessa jiraannu yookiis manni keessa jiraatan yoo dhimmise rooba bokkaatiin yoo dhimmise nama hin teessisu. Bokkaa namatti roobsuu danda'a. Bokkaan kun immoo yoo dhaabachuudhaa baate rakkoo qaba. Dhimmuu sanaaf immoo fala barbaadanii yoo cufuudhaa baatanii mana sana keessa xilaa qabatanii taa'uun fokkuudha. Iddoo dhuma sanatti cufuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo dhimmuun sun dhaabachuu baate malee bokkichis hin dhaabatu. Yoo bokkaan dhaabate lomuun garuu yoomiyyuu taanaan dhimmuun sun dhaabachuu qaba. Inni guddaan wal beekuu dadhabuun lola guddaa kaasa. Waliin ooduu fida. Wal qoobsuu dadhabuun jibba guddaa fida. Yaadaan walii galuu dadhabuun dalga nama deemsisa. Falli isaa maaliree yoo jenne ilaalle kanaafi amma jireenya namaa keessatti sammuun keenya waan gurguddaa baay'ee baatee deema. Sammuun namaa kun karaa boochoodha jechuu hin dandeenya. Addabaabaa isa jennu. Karaa boochoorra yookiin karaa addabaabaa isa jennu kanarra wanti irra hin darbin hin jiru. Sareen hin darbitii, adurreen hin darbitii, namni irra hin deemaa, gurraachi, adiin, konkolaataan waan hundumtuu irra deemuu danda'a. Guyyaa kana guutuu karaa kanarra kan hin darbin hin jiru. Wanni kun hundumti isaanii wanti arginu kun waan nu gargaaru ta'uu dhiisuu danda'a. Waan bu'aa nuu buusu ta'uu dhiisuu danda'a. Waan nu hin gargaarre waan bu'aa nuu hin buufne duukaa deemna ofitti gara mataa keenyatti ol gashina yoo ta'e iddoo nu duraa dhiphisa. Sammuun keenya kan inni fudhachuu danda'u waan isaaf ta'u duwwaa ta'uu qaba malee waan hin barbaachifne ofitti guuruun rakkoo godhachuu danda'a. Kanaaf yaada mataa keenyaatiin karaarraa jal'annee mana keenya deebinee dhannee yoo hin diigna ta'e rakkina fiduu danda'a. Rakkoon kun immoo isa dhumu miti. Isa hiikamuu danda'amu dafee ni hiikamu. Yoo jiraate illee rakkoon hin jiru jechuu hin dandeenyu. Rakkoon uumamuu hin danda'a. Rakkoon suni rakkoo uumamu sanaa fi hiika barbaaduun barbaachisaadha waan ta'eef yoo jiraate gara siree isaanii deemuu dura hiika isaa barbaaduun baay'ee barbaachisaadha. Jireenyuma bultii keessatti yoo har'a hiikamuudhaa baate bulchuun gaariidha. Bor har'a miti waan ta'eef tarii bor waan haaraa fidee dhufuu danda'a. Yaada geeddarachuu danda'a. Yoo aarii qaba ta'e itti haasa'uu dhiisuun ba'eessa. Yeroo ofirra dabarsuun ba'eessa. Amma aariin sun irraa dhumutti. Yeroo sanaaf itti dubbachuu yoo dhiisan irra gaariidha kan jedhuun filadhan. Namni immoo karaa biraa immoo kan hubannu tokko
jechaan wal madeessu. Jechaan wal madeessuun baay'ee rakkisaadha. Arrabni keenya kun lafee hin qabu. Garuu isa lafee qabu cabsa. Akkuma Yaaqoob ergaa isaa boqonnaa 3 keessatti dubbate arrabni lafee hin qabu garuu isa lafee qabu cabsaadha. Akkuma kibriitiin xinnoon ishee harka keenya keessatti baannee deemnu caakkaa guddaa gadi baatee gubdu arrabi keenyas akkasuma ga'ee waa biraa baay'ee quba. Waan xinnoo baannaa waan guddaa balleessiti jechuudha. Kanaaf arrabaan wal madeessu, jechaan wal madeessu, warra akkasii kun bultii keessatti iddoo guddaa qabatanii nama rakkisu. Ani naman gorsa kanaaf jechoota warra akkasii kan wal fakkaatan kanarraa namni fedhe bu'uun gaarii natti fakkaata. Yeroo tokko haati manaa tokko akkas naan jette. Abbaan manaa koo dirmummuu bakkeetti hin mul'anneen nama deessaa jira jettee yeroo isheen dubbattu dhagaa. Immoo nan dadhaati immoo maal gootee jennaan nan dadhabee maal gochuu naa wayyaa. Na jibbisiisee bulee ka'ees akkasuma godhaa jettee yeroo isheen dubbattu dhagaa. Amalli akkasii kun buranii dhufu. Amalli akkas kana wal fakkaatan darbanii hin jiraatu. Namni lachanuu yeroo walitti dhufaniiti namni hundumtuu wal qixxee miti. Yeroo wal fuudhanii wal qixxee wal argatanii wal fuudhan miti. Inni tokko hir'uu qabaachuu danda'a, inni tokko immoo guutuu ta'uu danda'a. Guutuudhaaf hir'uu walitti dhufeeti lamaansaa wal guuta malee bultii keessatti guutuudhumatu guutuu argatee guutuu wajjiniin taa'afa jechuun hin danda'amu. Yaadaan wal caaluun hin danda'ama. Beekumsaan wal caaluun hin danda'ama. Ogummaan wal caaluun hin danda'ama. Waa baay'eedhaan wal caaluun hin danda'ama. Inni tokko yoo abbaan manaan caala ta'e haati manaa immoo isa fakkaachuudhaan barattee gara isaa dhufteetti wal fakkaataa dhufu jechuudha. Kanaaf haati manaaf abbaan manaa wal fakkaatu ni jennu kanaaf. Akkasumas immoo haati manaa yoo isa caalti ta'ee waa baay'eedhaan isa caalti yoo ta'e inni immoo ishee irraa barachuudhaan ishee wajjin wal fakkaatee wajjin jiraachuu danda'u jechuudha. Amaloonni tokko tokko bulanii oolaniitii mul'ataa deemu. Yeroo dheeraa walii wajjin jiraachuu keessatti amaloonni tokko tokko hin mul'atu. Kunis jiraa dur wanni akkasiis jiraa waliin jechuu jalqabu jechuudha. Waanuma dur dheekkamee hin beekne ka'ee gaaf tokko ka'ee dheekkaman dheekkamaa ture abbaan manaa koo jetti. Isheenis takkaa dheekkamte kan hin beekne lafaa kaatee yeroo isheen dheekkamte jettu hundee akkasuma duttii kun durumayyuudha. Wanti dhokatanii mul'atanii guyyaa keessa mul'atee dhufu. Gaafa jalqaba wal fuudhan hin mul'atu. Amma wal fuudhanitti hundumtu jaalala wal qixxee karaa qajeelaarra waan deemanitti fakkaata. Kanaaf waan dhufu kanaa attam godhanii keessa ba'uu danda'u. Isa jedhu ilaalle chaalenjii qabaachuu danda'a. Deebii kanaaf hiikisaa karaa garaa garaatiin hin jiraatu. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Mee deebii kana torbeen irra deebiin isiniif ibsaa. Hiika kanaatiif maal gochuun akka namarra jiraatu namni maal akka gochuun irra jiraatu wajjin ilaallaa yeroo kootii wajjin deemuudhaaf waaqayyo isin eebbisu torbee walitti deebina. Beektonni dureeyyonni argachuuf kan yaalanii kan tumsuun kan weellisuun ga'ee isaanii gumaachanii argannoon addunyaadhaa kan jiksee kan ol kaasaa. Hangafni nagaa Yesuus sakanaaf of godhe aarsaa. Dachaan ol ka'ee gaarreessee dacheen hunduu yoo raafamte garaan namaa yoo jabaate abdiinsaas yoo gaaddofaate. Dhuguma nagaan Yesuus maal eessatti dhalatee nagaan
والقجلوني فانتتين صوبا كان كيسا قوتي والجالجوني فولي سابدمون كرارا كاتي نغاني بيبي اسرافامي كماف كمسي صداد دبتا يسوسي وجين كان ولي قلي قوموف سنيسا نغا أرقتا ኢየሱስ የአባ ቢሲን ነጋርገታ አሎኔስ ሲን ነጋርገታ ቢየኬኛረት ነጋኬ ዴብሲ አሜን አንገፈ ነጋ ሲዴበኔ Gafanaga sedebonni Angafanaga sedebonni naga Angafanaga sedebonni naga Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura. Kakase adeni sakalesako malin darbama tusintanko darbata mama yameleksako ya muafarfamu haragfiko boa bollate dederani ole no fargani tu galukeni ndirmama male injamne lafenko ano fena ulchira arki kapko anangalani nagute kesako anangalani nagute kesako ulma ke jira kesako wakayoko ulma ke jira kesako wakayoko anangalani nagute kesako anangalani nagute kesako ulma ke jira kesako wakayoko ulma ke jira kesako wakayoko atamin nufte
aanaan galannee na guuteera keessa koo oolmaa kee jira keessa koo waaqayyo koo aanaan galannee na guuteera keessa koo safokee kan koo oolmaa kee jira keessa koo waaqayyo koo saasumalee aanaan galannee na guuteera keessa koo oolmaa kee jira keessa koo.